Akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Yeroo dheeraa erga addaan baanee turre booda arraan tana walitti deebinee jirra. Isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama isin gaafachaa baga nagayaan na eeydan. Mee kottaa arraan tana waa'ee nama tuffachuurraa dubbanna. Yeroo tokko tokko osoo beeytuu yookaan osoo hin beekin amala tuffii namatti agarsiisuu dandeessa. Yookaan ammoo wanni ati nama biratti calaqqisiiftu waan gaarii ta'ullee karaan ati itti waan saniin hojjettu nama biraatiif tuffii ta'uu danda'a. Akkasumatti amallee ati nama tokko tokko irratti agartu tuffii ta'ee sitti mul'achuutu mala. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana turaan afeerraa kiyya. Kanneen haaree taatan akkasumatti kanneen yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana agartan subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka gahuuf ammoo like gootan malee bira hin dabrina. Yeroo tokko tokko waanuma gaarii osoo hojjechaa jirtu garuu namoota birootiif tuffii itti fakkaachuu danda'a. Dhugumaanis immoo miirri tuffii si keessa jiraachuu danda'a. Abbaa fedhes haa ta'u anaatu si caalaa ati ammoo anaa gadi ilaalcha jedhu if keessaa dhiqe. Ani waan hin barbaadu hundaan milkaa'eetiin jira. Jireenya kiyya naaf guutee jira jettee ilma namaa hin tuffatin. Atis bar kaleessa nama hin milkaa'in tokko turte. Hanga feete nama jabaa yoo taate rakkoo meeqa keessa dabartee akka as geesse gonkumaa hin dagatin. Ati bar kaleessa nama hanqina hedduu qabu tokko turte. Arrallee sitti mul'anne malee hanqina guddaadha qabda. Arra duroometiin jira jettee hiyyeessa hin tuffatin. Arra yoo sadarkaa guddoorra geessallee kaleessa hiyyeessa turte. Addunyaan fiixesse gana maatii ja'a Oromoo yeroo mammaaqu. Boruu ammoo hiyyeessa nama arraan tanaati tuffattu kana gajjiru ta'uu dhabuu keetiif wabii tokkollee hin qabdu beeki. Ani diyaaspooraadha jetteetis nama hin tuffatin. Kaleessa akkuma namoota arraan tanaati tuffattuu kanatti biyya hiyyeettii keessa waliin jiraachaa turte. Biyya ati jirtuutu jijjiirame malee bar ati kanuma kaleessaa sani. Waan ati nyaattu fi waan ati uffattuutu jijjiirame malee maalummaan kee isuma gaafa biyya jirtuu sani. Diyaaspooraa taatee biyya alaa jiraachuun ammoo carraadha malee beekumsallee miti tana quba qabaadhu. Akkuma carraan kee biyya ati arraan tana jirtu tana si buusetti isa ati tuffattu kanas carraa isaatu biyya amma inni jiraatu tanatti isa hambise. Boroo ammoo carraan sii fi isa bakka wal jijjiiruu danda'a tana jabeessi sirriitti naa qabadhu. Beekamtii argadhee beekameetiin jira jettee gonkumaa nama hin tuffatin. Atilleen akkuma nama kamittuu kaleessa beekamtii fi beekumsallee kan hin qabne akka turte hin irraanfatin. Barumsa baradhee beekaa ta'eetiin jira jetteetis nama hin tuffatin. Beekumsa jechuun bar gatii qaalii nama biraatiif laachuurraa jalqaba. Beekumsi kee kan nama sii gajjiru si tuffachiisu yoo ta'e ati ammallee beekumsa gaa hin horanne jechuudha. Yeroo hedduu beekamtiin beekumsa malee dhufus akka nama tuffatu si taasisa. Ilmi namaa waan akka isarratti hin taane barbaadu nama biraatiif hawwuu caalaa wanni hamaan tokkolleen hin jiru. Nama hedduutu daldala hundinuu ammoo hin milkooyne. Nama hedduutu barata nama hedduutu hoggana. Nama hedduutu barreessa nama hedduutu barsiisa. Hedduunis ni qota hedduun ammoo ni weellisa. Nama baay'eetu kallattii jireenya isaa hundaan tattaafata. Akka carraa ta'ee garuu hundinuu milkaa'uu hin danda'u. Akkuma namoonni muraasni waan barbaadaniin milkaa'an hedduun ammoo osoo hin milkooyne hafan. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ati ammoo carraa argattee hanga tokko nama ati arraan tana tuffattu kana wanni dursiteef waanuma rabbiin si gargaareef malee waan ilma namaa hunda caalteefi miti beeki. Kanaafuu ilma namaa namummaa isaa qofaaf kabaja laadhuuf. Wanni tokko kan sirriitti beekuu qabdu namoonni addunyaa tana jijjiiran hedduun isaanii namoota tuffatamoodha turan. Tarii namni arraan tana ati tuffattu kun si fayyaduu danda'a. Karaa ittiin ceetu riqicha jabaa tokko siif ta'uu danda'ati nama hin tuffatin. Ati dadhabina namaatiif jecha yookaan hanqina inni qabu tokkoof jecha nama tuffachuu dandeessa. Garuu tuffiin meeshaa namoonni dadhaboon dadhabina keessa isaaniitii fi miira hin barbaanne ittiin ofirraa ittisuuf itti fayyadamanidha. Tuffiin wallaalummaa ofii dhoyfachuudhaaf miira namatti agarsiifamuudha. Wallaala akka beekumsatti agarsiisuuf. Tuffiin meeshaa dandeettii sobaatiin hamilee nama biraa ittiin booji'anidha. Yeroo mara wanni sirriitti qalbeeffachuu qabnu eessatti illee namni nama tuffatu tuffatamaa gadaanaadha. Barreessaan biyya Ameerikaa tokko akka jedhutti qorichi tuffiidha tuffuma mataa isaatii ija. Kana jechuun namni nama tuffatu booddeen isaa isumaatu tuffatamaa jechuudha. Kanaafuu namoonni akka fedhanitti illee humna isaanii, maallaqa isaanii,
beekumsa isaaniitii fi bareedina isaanii ilaalanii namoota biraatiif ilaalcha tuffii qaban hundi gorsaa fi dhaamsa kana akka qorichatti fudhachuu isaan barbaachisa. Duuba furmaanni namoota dhukkuba badaa tuffii kanaan qabamanii maali laata? Dhukkuba qalbii fokkotaa kana balleessuun yookaan hir'isuun ni danda'ama. Ati hawaanuma xixiqqoodhaan waan nama caalteef nama akka keetii tuffattu sirritti na caqasime. Tuffii keessa kee guutee jiru hir'isuuf jalqaba irratti hanqina kee sirritti hubadhu. Namni guutuu ta'ee dhalate lafa tanarra gonkumaa hin jiru beeki. Waan qabdu qofa osoo hin taane waan dhabdes yeroo takka takka irra deebitee ilaaluun barbaachisaadha. Namoota sii gadii qofa osoo hin taane namoota si caalan hedduun akka jiranis ilaaluudhaan miira of tuulummaa kasi keessa jiru kana xiqqeessu irratti hojjedhu. Ilaalcha tuffii kana miira jaalalaatiin bakka buusuudhaaf haasawanii rakkoo furuudhaatti amanuun barbaachisaadha. Waa'ee nama tuffiin isaa nutti dhagahamuu san hanqina isaa qofa osoo hin taane cimina isaa ilaaluu irrattis osoo xiyyeeffannee gaariidha. Yoo akka tasaa ciminni isaa nutti mul'atu didellee sababa keenya fi dhiiroo akkana ta'uu malaa jennee haruma gaariitti haa yaannuufi. Nutis kaleessa keenya arraa gad yookaan arraa ol waan tureef kaleessa keenya yaada keessa haa galchinu. Waan silaa tuffannuuf saniif yaada keenya haa kenninu. Gara laafummaadhaan waan nama tokko akka tuffannu nu godhu irra haa waliif dabarru. Ilaalcha madaalawaa ta'e yaada keessa keenya jiru yoo nif sakattaane miira tuffii kana hir'isuudha dandeenya. Akka dhuunfaa qofatti osoo hin taane akkuma sabattuu hanga irratti qaawwa nu jidduutti banee diina nu dhaansisaa jiru tuffii garaa keessatti nuti waliif qabnuudha. Hanga nuti bakka walii laannuu fi wal kabajnu laaleetti diinni dhufee mudhii nu kute. Egaa obboleeyyan kiyya koottaamee waliin tuffannu ganda kiyyaa miti jennee gosa tiyyaa miti jennee amantii tiyya hin hordofu jennee wal tuffachuu waaree salphinaan nu dhaabaa quba qabaadha. Ilma namaa tuffachuun keessumattuu saba ofiitii fi namoota naannawaa ofii jiran tuffachuun deebi'anii of salphisuudha. Kabajaa mataa ofirraa fuudhuudha. Wanni sirritti beekuu qabnu ilma namaa hunda dhagaan matarra hin jiru beeki. Boru ol guddata. Akka durii fi harka xuritti hin hafanii kan jee mammaayisa Oromooti. Ammallee wanni sirritti siif dhaamu taayitaan qaba jettee qabeenyaan qaba jettee yeroon tun tiyya jettee ilma namaa gonkumaa hin tuffatin. Gaafa gajjette lafa tuffatamtuu tanarraa albuuta gatii qaalii argatta. Dahabni yookaan warqiin biyyee nuti miilan lafatti irra deemnu tana keessaa baabar nama hin tuffatin. Namni ati arraan tana tuffattu kun tarii rakkoo ta'eetiif furmaata ta'uu danda'a. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire tuffachuu fi tuffatamurraa nu haa baraaru jechaa kan arraa kanumaan xumurra. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura isinin jaaladha.